بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت عن سودان أني إبراهيم هاجب دشي جرما كان يسرى سني دبر ساجرو اسم مكة المكرمة والله رمى الرئيسني دبر ساجرا دمي أن الرئاسة وربادو واهي جنرال جنرال كمال galchu ilaalchisee yeroo dabre balaa makarratti mudate sababeeffachuudhaan yaada tokko asirratti dabarsuu barbaadeeti. Osoo yaada kiyyatti hin seeniin duratti bakka namni irraa isinii dabarsaa jiru kun ollaa haramaati. Ollaa beetii rabbiiti. Kaabaa biraa isinii dabarsaa jira. Ollaa kaabaa jira. Noofi kaabaa hedduu ግማሽ ሜትር yookaan meetira 500 gaa wanni hedduu kenna jiru achirraa isinii dabarsaa jira jechuudha. Taateen gaafasanii akkana nuti jeneraal keena jeneraal Kamaal galchuu gara biyya Saudi Arabiyaatti akka dhufan hajjii rabbi isaa waffaqee dhufuu isaaniitiif warroota gammadan keessaa nama tokkodha. Akkuma san waan karaa korii hajjii keessa jiruuf dhimma kana akka duuka bu'ee simannaa isaanii irratti haalli mijaa'u akka gartee wanni gaariitti hojiin isaanii geggeeffamee waan dhufaniif kana hajjii kana akka gaariitti xumuran ijoollee koree kanaaf dhaabbatee wajjin ta'uudhaan nama waliin socho'aa turedha. Akka koree keessaa Kadir Nagoo, Habib Tibbeessoo, Hawi Ibrahim, Hasan Hawi jechuudha. Hasan Hawi akkuma san dirreefa waliin deemaa turre gaafa isaan Madiinaa ga'anis Madiinaatti koree keenya hajjii akka Madiinaarra jiraniin nama akkanaatti nutti dhufee tajaajila barbaachisu nuu kennaafi jedhee bilbiluudhaan akkuma san wayita isaan Madiinarraa ka'an guyyaa lama sadii oolanii achirraa ka'an Madiinaatti illee telefoona wal argine waliin haasofne baga dhuftan jedheeni warra dubbise keessaa tokko wayita isaan ihraama uffatanillee bakka lululeeyfaa bakka hojjaan irraa harramatutti duuka bu'uudhaan akkaataa isaan itti harramatan waan isaan barbaachisu ulaagaa umraan qabdu kun waan hojjaa wajjin hojii kiyya ta'eef addatti kan waan haasawaa kan itti himaatiin nama jalaa hafee miti. Gaafa Madiinarraa ka'anii isaan gara Makkaa dhufan otoobisoota 18 keessaa otoobisin isaanii karatti rakkachuudhaan halkan warra eegaa bule keessa nama tokko. Kanaaf ragaan kiyya ijoollee maqaa dha'ee kanaa fi sheekkeena sheeka jaalatamaa Sheek Qamar Ahmed Sheek Qamar Faataanii halkan guutuu akka galgalarraa teennee osoo eeynu salaanni subii gahee salaat subii booda dhufanii makiinaan seene jedhanii ijoollee fiidee na waamte akka gaafa sanii irraa jalaan hafne hajjii waliin goone arafa bakka takka oollee isaanii Shee Hajji Ibrahim itti gaafatamaa dhimma Islaamaa Oromiyaa arafatti illee du'aa walumaan kadhataa oollee minatti illee wal biraan hafne walumaan jirra odumaa akkanatti deemnu odumaa gammachuu keenya ibsataa waliin deemaa jirru guyyaan afeerraa Jiddaa gaafa ba'ullee na yaamanii turanii ani minarraa wayita ol deebina dhukkubee inciisee qoban qabu koree makarratti waan kana qindeessullee dhaabbatee jira waan koreen ofullee qoban qabu jechuudhaan turbaaniif na dhukkubee hospitaalallee seenee bahee alhamdulillah rabbi na fayyisee gaafa guyyaan kun gahu ijoolleen kun nama guddaa waamte nama kabajamaadhaa nama dhiigaa fi foon ofii dabarsee uummata Oromootiif laate nama qabnuudha. Ulfinni Makkaa Jiddaa irratti argatanis akka Makkaa irratti argatan waan jedhu hawwaa ture. Yeroo guyyaan gahu dhimmi waahee jeneraal Kamaal galchuu fi waahee ijoollee qabamtee waahee nama tokko osoo hin beekin maqaa isaanii xureessanii namni kun ammootu nama achi teessan asitti aanaanuu manaa yoo haa deemnu naan jedhanii waahee kanaatti wanni haasahamaa jiru wanni haasaa jirullee. Gabaabseetumaan asirratti maal jechuu barbaade
gaafa guyyaan sun gahu shaayirratti bakka isaan jiran dhaqnee keessummaa kana qabannee gara galma isaanii qophaa'etti waliin deemuudhaaf waliin turre ijoollee achirra jiran Habiibti Beesootii wajjin walii bilbilaa yeroon kun yeroo sa'a 3 irraa kalkoofsa bashaatti haga sa'a 5 fakkanaatti waliin turre akira warri jiddarraa dhufan illee hin jiran shahajjiin hin jiranii akkuma sana malee bakka kaameraa jirra firoomsa namoonni hedduun waliin deemu akka Jamaal Amaanoo fa'aa waliin kaanii wayitan achi geenu ijoolleen xiqqoo nama ofirratti eegaa jiranii shaayii dhumne jedhanii jiranaa fuudhanii lixaniini haaluma dhaabannee odoo eegaa jirru nu achi nu marsite wayita dhufte namni nu waliin jirru Nuuraddiin Abdulmajiid Dhalataa Jimmaatii lakkoofsa jawwaala isaa 55-27-71-9-76 akkuma san Sheekh Ahmad Sheekh Muhammad Arsii Sabahuna lakkoofsa jawwaala isaa 5-26-26-9-881 namni biraa immoo ka ollaa san jiru ka makiinaa keessa taa'ee yeroo jarri nuti duddu nu laalu Sheekh Rashaad Abdurrahmaan nama jedhamudha. Jarri tunni illee ala jirti miti marti isaanii. Nu marsanii nu qaban ala jirti. Lakkoofsi isaa 5-5-3-6-6-1 duuba wayita dhufte shuguxii nu qabdee nu bakka kanaa balaan bu'een beeynu odoo ijoolleen Hasan Haawii natti gabbahee maal taatiree keessummaan naan jedhe odoo nu bilbilaa jiru jarra akkama nu marsitu arge wayita kana Jamaal Amaanootti bilbilee abboo marfamnee nuti duuddee jedheen namni hafuura itti godhe ana achi booda jira. Egaa yeroo marfamne kanatti nama bilbilee dhiifama telefoona bu'ee yeroo kana keessatti hin qabamne yoo qabamne jenne shuguxii nu qabde hin socho'inaa nuun jette yeroo kana bakka socho'uun dhabne marfamne duwwaa isintu bilbilee ni miti achi as bilbilaa yeroo nuti gartee shabakaa sirri daqiiqaa 25 xiqqoo shabakaa rakkoo qabdi boona. Egaa telefoona liyaayii irra jira dhiifama namni bilbilaa jirtan. Namatu irratti bilbilaa jira dhiifama laa wanni bilbilaa jiraniira lakkoofsa ID bilbilaa jiranii karee fi sinan fakkaata. Egaa kana booda nam tokko jara keessaa bakka nu dhaabannu nu dhufee eenyummaa mucaa Jimmaa kanarraa fuudhee itti deebise. Eegasi anarraa illee hin fuudhee natti deebise. Eegasi ammoo Sheekh Ahmad kanarraa illee fuudhee akkasitti qaamaa nurraa fuudhee eegasi deemaa nuun jedhee konkolaataa achi gannee achirra nu baasee gannee jechuudha. Haqiiqaan jiru kana karaa billeen irraa quba qabu ka dalagamallee kana karagaan namaallee jirullee kanaa jechuudha. Achirraa wayita ka'e ijoolleen qabamanii mana hidhaa hin deemanii warra shakkamurraa ta'an maaliif jennaan inni akkamitti qabamuu dhabee achi jira waan jedhurraa shakkiin kun hin argamu. Maa isin qofaaree namni deemechi? Namni deeme nama afurii nama afran kana keessaa wayitan achi gabbaan Sheekh Rashaadiin kun illee makiinaa kaafatee fuudhee nu lixa. Amma maa inni wanni jiru mana hidhaa keessa wayita galillee wayita jarri galanii jedhan poolisoonni mana hidhaatti yeroo hedduu deddeebite Ibraahim Abdooshii eessa jira jedhanii na gaafachuudhaan warri mana hidhaa jiru hundi ragaa ba'a. Kana jechuun gaafa shirri kun xaxamu namni sagantaa kana qopheesse akka Makkaa fi naannoo isiitti Ibraahim jechuudhaan nu wajjin nama afurii maqaan kennamee jira jechuudha. Haga ammaallee qaamni namattu liivii ergataa jira seenani. Yaada bakka sanitti. Okay, qoye boona yaada yoo qabaatte xiqqoon eegiiti waahee dhimma kana beekta. Xiqqoon nu dhidhibe xiqqoon eegi. Daqiiqaa 5 takka. Nuti qabamnee gara achirraa gallee bakka jeneraali jiranii fi bakka Sheekh fa'aa jiranii deebinee halkan san konkolaataa keessa achi gatee biraa deeme ganama konkolaataa fudhannee maal irratti bullee ganama ambaasii raqaatii dhimma kana ambaasiitti nu naan jedhanii ambaasii raqee achi oolee wayitaan galgalu namni anis hin beekne katakkaa anis argee hin beekne namni Kiyaar Bashiir jedhamu kan illee isa hin beekne kan inni illee hin beekne maqaan taane na baasuudhaan namni harka keessaa qabu isa jedhee na shakkee jira. Achi booda immoo ka namni Rakkisoo Erkisoo jedhamu mucaa Saajin Erkisoo Rakkisoo nama jedhamu ka haasawa tokkollee hin qabne rabbii ofii kan sodaanne ummata Oromoo duratti bahee laayif irratti bahee namni kun yoo laalan nama rabbii fakkaata maalii fakkaata yoo argitan tarkaanfii irratti fudhadhaa jechuudhaan saba keenya akka lubbuu kiyya baraarsu akka lubbuu kiyya qisaasu saba na jaalatu sabaan illee jaalatu
labsii guddaan irratti geggeessee jira jechuudha. Kanaaf anam uummata Oromooti waan jedhu makka irra taa'ee isin dubbachaa jira. Yoo harka kana keessa waa qabaadhe jaanna kana irratti haraama haa godhu rabbiin haa hongisu. Yoo kana hin taane immoo dhagaa Oromoo dhageeffadha. Halo. namni guyyaa qiyaamaa ani rabbi na gaafata jettanii akkuma beektan akkuma rabbiin jedhu gaafa namni rabbitti dhufee jedhe rabbiin nama maraa Koi sagaleen keen dhagaamu koi bona jedhe. hin gaafatama namni rabbi dura Ayya hin dhageeffachaa jiraan. Tuuseeni ammoo waan jechuu waa jedhu. Maal jetta? Halo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hello dhagama jedhe. Hello dhagama. Bakka kana irratti dhiifama isinillee dhiifama atillee dhiifama guddaa wajjin bakka sanitti anillee yeroo sanii fi kan argame bakka san jiru anis achi jira. Bakka san irratti namni yeroo san balbala dura jiru nu mataa kenna jechuudha. Balbala dura jirta? Balbala dura jira yeroo sanitti nu. Namni baay'ee jira si wajjin yeroo san namni achi jiru. Nama baay'ee badri wajjin jira. Haga nama afurii ta'an jirra nu. Bakka san irratti jechuudha jeneraal Kamaal galchuu dhufuu hede jennee nullee jechuudha alatti babbaanee dhadhaabachaa jirra. Eegas haga nu hedduu makiinaa wahii tabadri achi jirti. Makiinaa kana seennee teteen makiinama keessa. Garuu jarattiin namni kun jechuudha yookaan ammoo yeroo sanitti bakka sanitti bilbilee nama kana waamne yeroo sanitti nama kana bilbilee waamne jarattiin kan qophooyte kan qophaa'e namni keenya ka qopheesse awwala qopheessee lafa jala qopheessee waan kana shira xaxiinsan lafa jala qopheessanii fidan malee waa yeroo sanitti yookaan ammoo namni achitti bilbilee yookaan ammoo waamee miti. Eegalee. Jarattiin kun yeroo dhuftee jettu karaa gara olaanuu karaa wahii qaba gara naalleen karatu jira akkanatti ammoo kallattii isatti ammoo gaaratu jira kallattii gubbaatiin makiinaa aadii osoo makiinaa mootummaa hin ta'iniitiin makiinaan aadiin dachii cufte eegalee makiinaa aadiin dachii cufte garanaan ammoo makiinama aadii saniin dhuftee akka nama jechuudha nama keenya alaa ol seenaa jiru makiinaa aadiin cuftee boodarra makiinaa mootummaatiin osoo nu arginu masgiida bakka masgiida jira naannoo masgiida saniin bakka masgiida saniin alaaxuulii makiinaa keessa gizee nu akkana ilaalu makiina mootummaati gizee nu akkana ilaallee silaa mucaa makiinaa kaafatu namni tokko achi hin deemne yeroo sanitti namni tokko achi hin deemne eegalee ilmi namaa tokko achi hin deemne jarattiin gizee dhufte tokkoffaa mataa kenna qabdi eegalee. Osoo mana hin cabsin alatti nu qabdi jarattiin alatti nu qabdi gizee nu akkana ilaalu garanaan dachiin kun muluun namni tokko makiinaa namni tokko achi kaafate yookaan ammoo lukaan namni tokko achi hin baane eegalee kana ammoo namni achi keessa jiru guutumaan guututti qabame garuu yookaan ammoo namni haganaa bahee namni haganaa hafe jedhu kun hin arginellee jechuudha hambadee sanitti kan argamellee yeroo sanillee karaa gubbaa dhaabatee viidiyoo san yoo argitu taate namuma kenna viidiyoo san waraabaa ture jechuudha jarattii tan eegalee. Waraabaa ture namni kun jechuudha yookaan ammoo mootummaan kun lafaa ka'ee yookaan ammoo arabni itti bilbiltee waan ummata keenya irratti shira xaxansan jechuudha ummata keenya irratti wanni guyyaa san godhamee miti. Waan lafa jala murtaa'ee lafa jalatti jechuudha lafa jalatti murtaa'ee qophaa'anii itti dhufan malee namni sun meeshaa waraanaa hidhatee meeshaa addaa hidhatee gizee san jechuudha achitti waan shugguxiin ta'in jechuudha waan shugguxiin ta'in eegalee. Qoy ka asitti waan siin jedhu boona. Laala amma namni kun akka waahee kanaa shira kana keessa hin jirre jedhee anillee amanu maal seeta. Nama wajjin nyaadhu kana rakkoo keessa illee na buusan jedhee illee yaadu beeyte haa deemnu naan jedhan an dawaamni an dalagaa kiyyaa dheeraadha beeyte haa deemnu naan jennaan an amma dadhabee jira irra faaburga nama dalagaa qabaa naan jedheen sa'aatii 11 yeroon sun sa'aatii 10 an amma rafaa jedheeni akkasitti wal biraa deemne beeyte
waan kanaaf ammootu mee jecha dubbii ijoo jedhiiti isaan illee bayaa jira waan ta'eef. Isaan yaada fi jechuudha gara nama rabbiin tokkocha malee namni biraa hin beeku. Gara nama rabbiin tokkocha malee namni biraa hin beeku beekta. Kana isaan waan hin qabne yookaan ammoo yakka addaa yookaan ammoo namni irra yoo kaa'e nama guddaadha yookaan. Halo. Hello jedh. Nama kabajamaadha akkasuma jechuudha waan hin godhin yookaan ammoo waan adda addaa namni kan irra kaa'utu yoo taate ifirraa mormachuun dirqama isaaniiti. Siigalee ifirraa deebisuun dirqama isaaniiti. Waan kana ammoo isaan biyya tana keessa jiranii nullee biyya tana keessa jiranii nama ummata keenya irratti shira xaxee shira hagana ga'u xaxee ummata keenya jechuudha bineensa nyaachise kana diina nyaachise kana ifaan ifatti baasuu qabanidha. Kan hojjechaa jiru ammallee namni jechuudha namni yoo aaree jedhe namni yoo waan fedhe taatellee sihii nasaa kanallee namni siif haala bar beektaa. Siigalee namni yoo si shakke sihii nasaa kanallee. In ariifatanii በምልክ ባባ አማርኛ የምናገር ሰው ማል ማት ግረ akkuma mucaan jedhe akkuma boonaan jedhe waan lafa jala dalagamee irratti hisaabni godhamee gaafa san hojiirra oole malee waan yeroo sanitti ta'e miti sirriidha. Makiinaan wayita dhufu makiinaa dhuunfaati makiinaa mootummaati wal makateeti kan dhufe adanni isaa beekuma baay'inni isaa hedduudha. Wayita nu marsan nu bakkuma kanaa balamatu bayyana malee waan illee irra hin beekne jechuudha. Kanaaf amma wannan jechuu barbaada. Awwal shay namni maqaa kiyya fuutanii Facebook irratti na baaftanii suuraa kiyyallee maxxansitanii lubbuu kiyyaafillee akka galaafatamu sababaa natti taatan Rabbitti isin dabarfadhee jira. Hedduu kiyyaaf keessa Rabbi hukumii haa godhu. Ammallee harama jira isinitti xawaafee Rabbii kiyyoo isinii kadhe bakka namni yoo kadhatetti argatu jira. Isinii galaami wallaahi osoo inni gootanii garuu dura yoo ani harka kana keessaa qabaadhe foon kiyya dhiiga kiyya saba kiyya qarqaaru malee kaa caphee sukkuumuu malee ka hidhame hidhaa haga danda'e baasuu malee ka du'e awwaaluu malee ka kafiilli ganda gandatti awwaalee haga danda'e odoo nama tokkorraa waa takka hin fudhatin odoo ambaasii waan hin kafalle osoo gartee bakka takka waan arganne uummata kiyya qarqaaruun yoo yakka ta'e malee waan biraa irratti ambilisa yoo ani agartee waan kana keessa harka qabaadhe kokkeeti Rabbi haa qabu yookaan mucaa bakka obbaa rakkisoo salphisoo jedha kana salphinni laa yoo malqiyaamaatti isarraa hin citini la waan irraa yoo deebi'an qo'aa kaashee dhiifama yaariin kan ammallee leefirratti na baasee addunyaa guutuu irratti kana jaalatu dhugaara namni marti nama jaalatu kanuma jibbullee jira kanuma jaalatullee jira asumaan ulamaawota galateeffatu barbaadan qeerroo galateeffatu barbaada warra narraa deebise warra na beeku warra ammoo natti cidha godhate nama muraasa nama naannoo gabaabaa nagartee shira kana ufumaa dalaganii hisaaba kiyya irratti osoo wal beekan osoo waan dalagamaa jiru makka keessatti maaltu akka ture oduu beekan. Qohamee asirratti waan ibsuuf barbaadu jira. Namni isin argitan kun ishee Ibrahim Abdooshi wanni dhimma kanallee anallee akka gaafadhu na taasisellee dhimma guddaa jira. Namni isin argitan kun ji'a meeqa dura asitee ordoon hin jalaa mucattii Oromoo takafiilli rakkisee waggaa meeqa dhabame waggaa 7 dhabamtee jette nama fuudhee asitti galcheedha makka galchee warratti galche jechuudha. Oromoof namni kun nama dalagaa tureedha. Mee isin yaada keessan warri qabdan jechuudha. Warri asirratti baatanii anallee bira dabatanii maatii kiyyallee tuutan. Maatii kiyya kaama salphisoo rakkisoo jettan sun Rabbi rakkoo irraa ilaa yoo malqiyaamatti isan baasini. Namni maqaa irraa yoo deebi'e namni osoo hin beekin yookiin dhageetti. Wallaahi sheeka tahe, shayxaana tahe, durriyyee tahe, kamuu tahe nama maqaa kiyya waan kaariin waan badaan kaase tokko callennisu. Yoo sirra kiyya yoo balleesse ammoo uummanni harkaa qaba, mootummaan harkaa qaba, ulamaani makka harkaa qaba. Sabboon haqoo ishii dhumarraa yaada kee naa barreessiiti si galcha. Harkaa qaba. Beektonni harkaa qaba namni martuutti dhimmame wanni kun haga biyyaatti illee deemaa jira. Nama gabaabatu narratti natti jira nama gabaabaa haqarnallee na jala afaan jiran jechuudha gartee. Kanaaf isin namni rabbitti hayaa tomaa miti namni rabbitti amantan ani isin jedhee jira wanni rabbi irraa namni kajeelu guddoon jannata rabbi haraama irratti haa godhu yoo harka keessa jirelaala yoo harkaan jirelaala miti ulamaa kenna hayyuu kenna beektota kenna
saba keenya ummata nu qabnu ulamaa keenya ani akkasi rifachiise rabbi jannata haraama irratti haa godhu yookaan nama na shakkeede tokkollee hin dhiisu nama na shakkeellee maaliif jennaan ani bari'a yeroo rabbiin zulmiin nama deemu waan kun hin qabu laakiin ammoo ani aarif hin beeka dhibbaan dhibbatti rabbi nama zulmu ofii dalaganii ofii hisaaba baasanii hisaaba kiyya irratti jiraatu barbaadan kana rabbiillee natti hin dhiisu qo'amee namatti asii haytillee hin turte malee haga turtellee yoo turte hayti hin baati namni na beekullee na beeka namni na hin beeknellee guyyaa tokkoon haga duraanillee mootummaa wajjin dalagullee nama tokko ballage nama tokko dhaqee safaaratti geesse yoo jedhamu kun ogideen yeroo kenna yeroo manni banaati maqaan kiyya guyyama tokko yoo nama makka tahitti jidda tahi ibraahim nama wayii qabsiise nama waa godhe jechaan jiraate natti as baasa yookaan warri duulan irratti bantan anillee isin irraa nama tokko saba keessanii foon keessanii nama badhe isinitti dhufee miti okay qoy si galchaati waan tokko lammaffaa ammoo mee rabbiin illee irra sodaadha waan rabbiin nama qamuun hin beekan rabbiin hin beekan nama zollooma mee rabbi wajjin jira mootummaallee duuka bu'aa jira warroon hin wajjin dhaabattan kanarraa deebistan warri na beektan nam tokkollee namni waanaan jedhe hin jiru agartee namni na beeku kanaan beeknetu bari amma mucaa Bashiir Kiyaar Bashiir kan hin beeku rakkisoo salphisoo ishi invite bona qoy invite godha beektaa yaada qabanii isaanillee waliin jirra waan jallisee kan hin beeku kana maraayyuu isin yeroo lee muraasa ka kaameraaf nu kenna Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isin galchaati yaada tokko tokko bayaati afaan baduu miti oromoo yeroon amma wanta jiru dhugaa jirtu jechaan ta'e walirra kaayuu dhabu baakoo akka ijoollee isin malee qoyaa mucaa naasir hin deemtani Bagan gabdanish. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahi debi sabon Anin daga baran in dhageettani isin. Hello Anin dagaara isin dhageettani. indageenaa jedhe Ayyee ani wanti jechuu barbaade namni akka nama yakka namarra kaayee ofillee innis yakkamamaa garuu odoo hin yaanne akka irra kaayee isaanii. Shabakaan keessanuu iyyuu dadhabaadha. shabakaan sirri Isaanillee akkasuma rabbuma jira shabakaan wanti kun waan nama olomaa'ota birallee waan gaheef waan bakka guddaa jiruuf akkasumatti obsaniiti namni hundinuu argitanii gosoomallee arsoomnillee hooluma bira jirtii ka akkana jedhes akkama akka isaaniiti abbaa keennaan rabbi dhugaa keessanillee isinii baasaa dhugaan teessan immoo lafa jirtii fuula keessanirraayyuu beeksisaa akka aduutti ifaa jira rabbi umrii keessan isinaa dheeressuu rabbi isinaa kabajuu akka obsaan jechuun ijoolleen tunillee ijoollee mateessanii ilmaan mateessanii haga fedhanillee isin yakkan inshaallah guyyaa rabbiin qulqulluu baasee jedhe luka keessaniif miila keessanirratti akka isaan kufanii dhiifama isin gaafatanii abdii qabnaa rabbi biraallee akkasuma immoo isinillee abaarsin abaarinaa irraanuu dhiisaa bakkuma kabajamtuu jirtan sanii jecha isiniin jedha wallaahi onnee tiyyataa akka malee bu'aa jirtuun hojii dhiifama isin gaafadha isiniin jedha anillee dubartii arsiiti. Sabboontu rabbi si haa galateeffatu. sabboontu waan siin jechuu barbaadu ati amma namni argitu kun yookiin beeyta namni akka biraatti fudhatee anillee wanta quba qabu wanta argee wanta wajjin nyaadhe nama beeyta kafiillee amma asitema jiddaa kanatti jechuudha nama birri riyaa birri Itoophiyaa 200 dhooggatee ji'a meeqa dura amma ishee Reala 100 kontala dhoorgatan reala Suudii irraa fuudhe. nama irraa fuudhee fi nama ammootu Oromoo nyaateellee miti akka ani argate jechuudha nama yaada gabaabaa irraa fuudhii nama bara. Eshi isin galcha martiinu wanta akkasiitu jira ani amma haga isaanitti dabalametti amata hedduudha wanti isaan Oromoo miidhan hin argine wanta Oromoo fayyadan malee namni makkaan keessa naannoo makkaa jiraatee riyaad irraa jechuudha
nama hajaa Oromoo fixeedha namni kuni beeyta. Kanaafiyyuu mee yaada wanta qabdu jedhi atillee asirratti jechuudha. Isaan namoota dhugamaan aaranii. Ani amma waa isiniin jechuu barbaadu akka dubartii Arsiittis akka dubartii Islaamaatitti illee ani isin gaafachuu barbaadu jechuun jecha isin jettan irratti baay'ee tokkoon gaddaa nama jecha isiniin jedhe san rabbumaa keessaniif jettanii bakkuma qulqulluu jirtan sanii jettanii ijoolleen tun illee teessanumaa boru ummootu inshaallah yoo rabbi jedhe qulqullina keessaniif ka isin yakka isin yakkan kanaaf jecha wallahi sammuu teessaniif luka teessan akka isaan gajjedhanii dhungatanii dhiifama isin gaafatan abdii guddaa isin irraa qabna. Akkasuma immoo sanuma akka isin afaan badaa jechuun rabbii jettanii akka kaabaa rabbii bira jirtanii bakkee sanitti isaanin abaarren isin gaafadha. Rabbii hojii. Ila sabboontu waan tokko jechuu barbaadani. Dhugaan kiyya ba'uu miti kana yaachisu dhugaan ulamaa ba'uudha wanni na yaachisu. Dhugaan ulamaa ka qeerroo ka dubartii gammachuun isii gaddatti harkaa jijjiirame osoo waliin gammadaa jirru odoo jeneraala keenya simataa jirru. Nu cabsanii nutti seenanii hisaaba ofii dalagatanii deebi'anii irratti deebisan. Ani yeroo baay'ee keessatti nama muraasa. Namni ani ofirraa dadhabee makka keessatti yeroo mara lubbuu kiyyaafillee kanaan durallee waan baay'een irratti godhaa ture nama baqataa jedhamudha. Baqataa fi nama muraasa. Baqataa jaarraa jedhama. Duraan ABO keessa ture ammallee gartee ani itti gaafatamaa ON jechuudhaan namni as keessatti kanaan dura Oromoo gaafa asitti makka irratti OBN qabamtellee ijoolleen qabamtellee isa jedhee kan quban qabne maqaana nafaallessee ummanni Oromoo walitti nu waame hundi isaanii bakka wal ga'anitti mana Umaree Maalaawitti mana Haji Umareetti hin balleessine jedhanii namni martoo ofii nagartee hundaa dhiise bakka baay'eetti gaafa Usmaan kumee dhufellee ummanni martuu ofii noo godhe jennaan katare isinii dhiise jedheen. Ammallee taanaan namni narra dalagaa jiru namni baree keessa deemee haqa ammaa mootummaa Suudiitiin illee akka hin qabamu na barbaachisaa jiru nama baqataa jedhamudha. Baqataa fi heewalli isaanii nama qabaaba. Kanaaf inni guddaan dhugaan kiyya bahuun dhugaan ummata kanaa bahudha. Anomaatiif yoo deellee ilmaan qaba. Yoo rabbi ammoo zulmiin namatti deemin deemu rabbiin hin beekan. Amma akka jala jira wallahi harama taa'ee xawaafette kadhadhee yoo jedhe kulli isii kokkee rabbi ammaan irraa qaba hin beekan. Kanaaf ati yoo jettu jeneraalli kun eenyuun foon kiyya bar dhiiga kiyya Joohar yoo Joohar karaa siyaasaatiin qabsaa'e bar kuni nama lubbuu ofii fi ruuhii ofii fi dhiiga ofii gartee ummata Itoophiyaa Oromoo qofaa fi ummata maraaf dabarsee bar jeneraalli kun. Isa san rabbi fuudhee sadarkaa bakka ummanni Islaamaa itti walii gammadu hajjii fide beeyta. Kanarra wanni gammannuuf hin jiru akka gaafa inni dhufee irraa hin rafne garte. Kanaan jazaan kiyya kanaan naa deebi'a ani abbaa dhimmaati akkami shakkama. Akkamitti maqaan taane naa ba'a kunoo silkii ijoollee waliin jirullee maraa isinitti deebisee jira. Kanaaf ani dhugaan kiyya bahuun dhugaan ummata Oromoo bahudha. Dhugaan ulamaa bahu. Dhugaan haawwatii mana hidhaati ilmoo gattee bira deemte. Baqataa nama hundattu himataa godha nama tokko lamaa miti baqataa ijoolleen asiin duraan abaarti ijoollee iqaamaa hin qabne wanni dalagaan galchu jedhanii abaarti ijoollee. Kanaaf anillee taanaan ammallee namni duubaan deemee irratti dalagaa jiru isa. Namni mootummatti illee kaleessa amma si barbaaddi mootummaan naan jedhanii bakka hojiitti natti dhufan anaa albeek hin jiru. Ka'ee dhaqee yoo an dhaqee jedhu ani hin jiru ijoollee ta'e naqafanii nama Yuusuf Guushaa jedhamu. Dheengadda galgala anaa achii deeme dhagaa jirtami? Dhagaa jira dhagaa. Anaa bakka albeek jiru anaa hojjaaje kaddamaa jiru anaa ka kufee fi ka cabe wajjin ka'aa jiru achitti nama Yusuf Guushaa jedhamu ijoollee baaleeti Ibrahim Abdosh beeytanii jedhanii dhufanii gaafatan. Yeroo kana keessatti ani achi hin jiru natti bilbileen silkii jalaan kaafne yoo amma natti galee jedhe beeytaa shurtaan si barbaaddi maali? Gaafa silaan gaafa dhaqanii gabaasa godhan akka meereef obboleessi kiyya na duratti jedhe san hisaabni ka duraan dalagame akka inni jedhe san nama afurii namni waan kana qindeesse jedhanii ijoollee afurii. Yaada suuta baatanii qoy namni tokko. Ijoollee afurii shurtaatti kennanii jiran achitti gaafa biyyi qabamte ummata Ibrahim Abdosh jedhanii wayita afur dhufanii na gaafatan. Achaas ammoo nan agarreen ani duraa gartee koominitii dura bu'aa ta'uun ambaasii bakka bu'ee dalaguun isatu qindeesse ijoollee kana isa wali qabeenaan jedhanii shurtaan kalee dheengadda galgala si barbaaddi jennaan wayitaan jiru dhaqee kalee ganama Yusuf hin gaafadhe maana barbaadan jennaan Ibrahim Abdosh barbaanna jette shurtaa isaati jennaan shurtaa jar waliin naan jette ka'ee dhaqeen shurtaa yoo gaafadhu nama si barbaaden beeynu naan jedhan namni waan kana goosisaa jiru duuba namni jiru baqataaf nama isa fakkaatu nama muraasa nama afur nama shan nama hin caalleedha. Namni ammoo eenyu erkisoo cannaqoo saajiin erkisoo cannaqoo namni jedhamu kun ani madraka irratti argamalee nan beeku maqaa kiyya Facebook irra baasee saajisen mucaa kana natti erge wallahi har'a arginu na garee joon rabbi rakkoo keessaa isan baasini. Namni na beeku mucaan Bashiir Kiyaar Bashiir jettan kanan beekon ulumaan sheekonni hayyoonni beektonni namni martuu nama narraa deebisaa jiru. Dubartiin sirna qabdu nam tokko waan aan jedhaan jiru kanumaafuu jennaan ani dhugaan kiyya bahuun dhugaan ummata kanaa bahudha.
Ujoollee Ani nama hiikamaan tokkoon. qabne irraa nyaata birri baqataan Ana akkas anuma jechaa takkaan dhagee ta'u. jira. Anuma takkaan ta'u. Amma deemee wanni kun gara biraatti deebi'aa jira. Gara Arsii fi Baaleetti deebi'aa jira. Dubbiin tun biyyallee geettee jirti. Ijoolleen bakka argitanitti dhahaa jedhee namaan gartee gurbaan saajiin barkisoon kun gadhiisee jiran. Waan kana anan mallee yoo rakkoon irra ga'ellee maatii kiyyaanillee nama maraanuu ga'uuf qophiidhaan. Garuu uummanni ulamaa harkaa qaba. Har'allee kun hojii deemaa jira. Qarqaarsa ijoollee obboleeyyan tennoo warra qabameef waan qabnu bira dhaabataa jirra. Ani ammoo rabbiillee natti raga. Akiraati yaafillee nama rabbiin sodaatu tokko nama ammoo aayaa rabbiillee beeku tokko. Maal jedha seeta rabbiin guyyaa qiyyaama. Wayita namni gara dirree maasharitti as ba'u waqifuuhum innahum mas'uuluuna. Dhaabaa jedhe nam tokko akka sochoone gaafitutti jira. Kanama gaafatu rabbi. Nama biraatii miti kanama gaafatu. Rabbiin kun wayita nama achi maasharitti as deemu kana dhaabu innahum mas'uuluuna. Hin gaafatamanii nam tokko akka sochoone jedha. Wayita gaafitti seenan waan namni dalage kana kulli ahsaahu Allahu wa nasuu. Waan namni dalage kana kulli rabbiin galmee itti godhee tolchee harkaa qaba. Eegas maaltu argama? وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وان اني قوم قمنت التسبيح جري فايل برا غيا سن يغتا جري قبرين ندر جري حساب ندر جري غنا ربي بك جرو امو مكه كان كيست ظلمي دلقوا متي ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم نماز كيست ظلمي نمر دلقوا متي ظلمي يا ربي والله غرت عذاب على لساني سكو بيسي سكدم سيمنا يا ربي كان لي ربي ولا ما فيده يو دلقات يتادت نسبتو يوكان إبراهيم ملافا نمي تفوتو كان الدنيا رتي أكا بيكم نقضوف دوغان بات موتومان قبتي جرت شيكون قبتي جرت نما نمني مرتي بيكو نما نمني مرتي Yaadan baataa qooy kaayee نما نمني مرتي بيكو ديساني أنا وجاج وجين كف أنا ددبا ركتا وجين كان توافسون كان كركت سودال غيسون كددب كبد كجب بربادون أنا في غاجرو مقاكي ينلافني قام موتوما سعودي نتر قران نمر باجتا كوني أمني oromoo bakka jirtani تقرأي سنايات أيودو إلى متوك nama tokko yoo rakkadhallee nama tokko ilmaanillee rabbinaa kennee jira gosallee rabbinaa kennee jira ana dhiisanii obboleessa kiyya ka biyyi jaalattu maqaa achitti dhayanii koomentii 240 mucaa rakkisoo salphisoo san rabbi ammallee salphina laa yoo malqaamatti rabbi la dhiisa yookiin irraa deebi'uun mala Sheekh Ibrahim lakkisin hin jedhe. Dhiisaamee akkas hin jedhina ani isin kadhataaraa miree dubartii teessanii an dubartii teessanii isin kadhataaraa bar. Ila dhaga'i lafeetii dhaga'i siiman yaa rabbi atiin agarta dubartii tahitti dhiira tahitti nama turii tanan irra kaa'e. فديها دنيا رتي ربنا أغرسيس ربي كعبة كنا ربي غافا ربي دبي تنا أنا متي رب ما جد عيسى جل مثلا إن شاء الله جلين سنلة تنما والله إنديسو ما ننجد لبنا نفتبر ما نفيتا ودوانا تقطعتي سبكيات نفتبر سبب ريوان دوين أول سبب وقاري بافين تمدين تتبتاتوري Sabni kunundi agartani Oromoon miliyoona 50 isin duuba jira yoo ni fidhe maqaa keessan kana hadha isaan dharaan waan kana isinirra kaa'an taate inshaallah nu hundinuu isin duuba jirra garunatu bakka hin taane booda yoo isaan illee waa ta'anillee numatu itti waa ta'a. شبكة شبكات